Agarii muluu fudhattee farsoo hambaa wala hidha jaajanii arabni muluu narkaa baadhattee baddee kophaa koo keessa bara keessa deemaa bulee deemaa oolee manuma kee koo mana biraati. Wayyo. mana obboleessa namicha kiyyaa bira deemee tan bara. Wayyo. Qoy silaa fanaddaadhaan anirree naqadeen beeku fanaddaan jiran. Ayilaandii guutuu akkanumatti edaa inni guute hafuuraa anneen xiqqeedha ifa ijoolleen didda ijoollee wajjin viidiyoo hojjedhee. Ijoollee gaggeessee ol akkana garagalee ol deebi'ee xiqqeedhee dhuga jee akkana baadu. Inni waaqa keessa bittinnaadhaan. Amma tiiji kottanani wanno natti manama wan dabba si baase kanan barbaada manatti waree keedhi sama dabba baasun barbaada tiiji. Dabbaan barbaade ta dabba baafte. Dabba baafte sinjala sanyii kan jedhamu tokkos lubbuun. Dabba akkatti biqilchuu barbaadaa lubbu. Garaa maalitti itti guddate garaa maal qabdama micoon tun maal as jalatti kachiraawwan kun. Mee dabba micoon koo kan qabdu. Naatufaa ilmoo budaa waliin naatufaa budaatti sana eeggataa masaan ammaa garaan dhukkubaa jedhe iyyatee san duratti nyaadhati. Naatufaa tuyyaa hundi keessanuu budaatti sana nama galchitu dhugaa rabbii. Naa fuulduratti nyaati online irratti nyaati na beekti. Lubbu wani duraan akka mala kanaa qabu nama duratti lola beeku ishii nama qorichi. Yeetiiji isin lolu jaarsi kee. Moobaan ta'u. Gizee ama silaa waasitti nama arrasite feesbuukii dirasisi nama meeqan laala nama laayikii nama 10,000 20,000 fooloon akkas isin argu. Jaarsi koree natti amana malee tiktokitti amana tiktokii amana natti amana malee tiktokii irraa maal qaban. Dhuguma isa dheersa warjinaala isa durii san argatte wallaahi gammad rabbi isaa eebbisi. Tokkicha kana jira bitadhaa wardaallee barbaanna borcii barbaanna hudduu barbaanna warri akka akkana bitadhaa tokkicha qofa tafe bitadhaa dafaati. Maadaan? Vitaaminii har'a sadiin gurgure inshaallah. Ani maalan godhanii dubaan jiru lubbuu. Muka liqimsi gaafii. Waayisi teeji waa guddaa tokko sitti makeessa si dubbisee dhugaa rabbi waan kolfaan duutee gaggabdu. Kanatti maal akkanatti hudduu dhiibaa deemta oomisha bisattee liqimsite akkanatti. Ani ishii waarjinaadha joo kaartoniin keessan jiru. Nama siraa dhageessitoo isa kartoonii biti ija nagube gadadhaan ija keessan kaa'e jiratti ijaan qabeessa ija keessa kaa'e ija nagubatti jeetti kunnoo ijina baddega Oromoo. Namni namni carraa qabdan tumsi kana fudhadhaa har'a ijoollee takkaa fi kenne kolfaan du'ee kolfaan. Maayidhaan ni tiiji inde boodoo nama miidhee maati miidhamaan? Maayidhaan nyaata duwwaa nyaattamoo? Kiriidii dabar lubbu fayaa qabdaa. Nama rabbee boodoo dhala si dhoowwee hin talu. Nan gurguradhaa biifti maafan baasaree kaadi buqqisee eenyuun naa bita kunooti kan ani nyaataa jiru kana. Kunoo kana laala. Kan maalitti immoo? Kan nama furdisu gaa vitaaminii dabar. Kanuma kanatti. Laakiin ani furdina duraanuutti rakkadhee waan narraa qanna sun barbaada habiibti an. Kunooti laala kana. Ani uqqachuun barbaada furdina fedhaan. Maalan beeka lubbuu sanyii. Sanyii wajjuma keenya dhugaa yesuus. Maqaan dhukkubeettaa lubbuu. Dhugaa rabbi 300 irraa bitta micoon takka har'aa wixxeetii siin lalaga. Dhuguma ittamoo sobdaatii ji wallaahi. Kiristoos na haa nyaatu 300 nan bite biyasanii fuulli mee fiiltarii akka bilbila takka na godhe bar lubbu fuulli koo nagaa qaba. Ija gidduusi gurraacheetii jiyyee keessa na dubbisi rabbi akkatti ni mul'uchu irraa godhu nagarta. Waa'ee dhiitee tanaaf fataasii godhee dhiiteef si bareessi. 900 nan bite 900 ati 300 attaa miti 900 nan bite baay'izawee 900 nan bite sababni 900 bite sitti agarsiisu fachuu baatirii garra kaa fachaa. Tiiji. Oomishni mataan dhukkubaa.
Ini koy kasittin isin gaafadha amma dhala hosi dhowwe wanta. Maali? Gogi ay kun ana nama dhawu kun bitamini Dubai seete kun asii dhufume habibti. Ugaa Yesuus Kiristoos kun uffannoo maaramii cinqii firri dhibba sadii Soggatu namni. dhibba sagalii nan bite Ati sobdu. dhibba sagalii. Tiqaldaallee hiyooti dhame habibti hiyooti tante namoos hin jaalatu amma dabbaa baasuu baadhe namni takka sin jaalatu muka fakkaattee bite. Hojii keenya aannoon walumaan godhata namicha waraattu. Koy ani guddina safee. Eessa deemte? Taani dhukkubee fachaa isiniifan erga. Maaltu eessa deemtee lubbu? Astagfirullah. Maaltu ari'ee gadi? Monitara koo namarraa gurradheeti ani. Fachaa sitti agarsiisa. Fachaa asuma tura. Astagfirullah. Waan qorichi kun naa godhee asuma taana caqafadha. Fachaa dura tiijii duraa ta'e sitti agarsiisa. Tiijii dura xinti. Maaliif kiniini liqiti? Kana na fide an furdin. Kanuma na fide waan biraa takka liqibsine waan biraa takka fayyadamu. Hin maxxansu suura afaxxasuu iftee 90 maxxaste asin jiru suuraan isaa. Dhugaa rabbi uman jirrees laalaa kunoo olaal tanaani argitanii akkana hin jiru. Okay, fachaa ammas sitta fida fachaa. Qofa fachaa ganaa kofaltu fachaa kolfina baay'isanii kolfina. Laala. Argitanii? Argitanii? Laala amma kanuma bichaa na laala. Amma na laala kunu. Dhugaa Yesuus Kiristoos kun maaramii cinqii kuni waan inni naa godhe namaan na qixxeessa dhugaa. Namoonni an dubbisu barduraan. Tiijii madaamitii ishuu madaamitii balleessaa qotish ani hin beeku isaa hin irra deemachi. Mochee koo ne መጣሁት ከሞት ከቀብር ነው የወጣሁት ከቀብር እዩ አሁን እቺ ሰው ናት ፊት በቃ ሞርመላሊ ሞርመላልቱ ሸጠነ ኩኖ ኢረ ማለቲ ኢረ ጀቲ ሞርመላሊ ሞርሚ ኢረ ማል ፉለላል በፉል abdaari Itoophiyaa giiftiiti abdaari Dubaay ishiin hiiktee nama nagoote galanni sifaa ta'u bicha namitti qorichi kana naaf deessa rabbi ammallee si haa badhaasu geessitu mee nama nagoote dhuguma rabbi bar nama nagoote namitti suni istaayili laalaa astifaa sheexana uleen tumanii lafa kaa'an Gooftaa Yesuus na baaseti. Yesuus eeko. Sheexana bar sheexana luka fida. Beetu sheexana luka fida. Ruuzii nyaadhe lubbuwan. Maali kanattuu furdachuu diddi. Hin jaallu bar ruuziyan. Biddeena yeroo hundi biddeen manatti tolfatta kaman inni bee nama furdisaa manatti tolcheessuun. Kazaa. Yaa rabbii kee har'a meenaa yaadigaa har'a fixeetan biddeena fixee har'a kaman taa'eetan deeme.
Bireen guyyaa bilbilee tiijii biddeen asii fide naan jee. Tiijii uffata jira naan jee maal fide mana keessa naan jira naan jee balbaldura jira koon naan jee amma nan jiru. Kazaa yoon dhufuu yoo nan gadi bahee silippiin nan gadi bahee ilaali jehuun dhadhaa eettamu biddeen Hidhii eettamu. kee kirraa faaxaxxara gadu lubbuu. Haa ta'u. Meertoo gara Maalirratti wajjis waraaba hidhiidha eenyutu si yoo si ciniinetti yeroo sinirratti ganname har'aa. arabas maamee gadhuu ija keetii shaggaa miti maal gootaati kira warra jiru Farsoo ijoolleen takka irra kiniini kun qoricha viitaaminii kana fudhachuu na biraa dhufte ijoolleen qashtii waan takka irra. Kazaa ijoolleen tana farsoo diyeeta farsoo qabee deemaniif bakka hin deemu wayiiti. eeshi Jennaan ijoolleen nuti beektedha farsoo dhugnuu naan jedhe. Ishii bakka yeetan achitti mana naqisatti baradhee tan qicadhee dhuga jeetan hoonan banu mana warraa. waaqa keecha tolu taa'e keechaa fincaa'e Manaa namne kabatii warraa namne juuliyee warraa filirooksiin miicaa oolee kabatii hombaa xalagaa oolee kan rabbiin koo dadhabinaan jee harkatti gubachaa oolee. Galgala.